Harka fuunee daawwattoota keenyaatti jirtu nagaadhaasin kun kallattiidhumaan gara keessan dhufaa kan jiru miidiyaa ODM yookiin Oromoo Digital Multimedia kan jedhu kan ani kallattumaan keessummoota biyya alaatii biyya keessaa akkuma kanas qabsaa'ota bosona jiran dabalatee kan ittiin dhiyeessu miidiyaa keessanidha. Miidiyaa kanaan waggaa yoo xinnaate waggaa arfan kana guutuu ofirratti hirkannoodhaan hamma humna kootii namoota dhiyeessuudhaan hojjetaa tureera. Ammallee jajjabeeffataan jira waan hojii teknikaa tokko tokko waan ediishinii waan adda addaa kana mimmiidheeffadheen isinitti bahuudhaaf amma immoo stiidiyoo virchuwaalii kana qabadhee dhiyaadheera. Yeroon barbaadetti akkan barbaadetti jijjiiruudhaan waan teknooloojii kanaa background isaa akka barbaannetti akka itti geddaruudhaan takka immoo dallaan keessatti baradhu akkasitti yookiin keessa jiraadhu akkaataa akkasiitiin kanan keessa jiru akkaataa akkasiitiin akka ittiin akka barbaanne yookiin akkaataa akkasitti filannee stiidiyoo adda addaa kun egaa idduma barbaadan amma ani kanaaf stiidiyoo mataa kootii waan ani bitadhe yookiin kireeffadhe hin qabu humna sanaas hin qabu. Haa ta'u malee idduman irra gadi rafu ruumittiin xinnoo sanaa ishee keessatti miidiyaas hojjechuun akka danda'amuun mirkaneeffadhe. Dirqamatti stiidiyoo guddaa ijaarame tokko kan meeshaa faa guddaa itti gale tokko kaameeraa gurguddaan kan irra dhaabate tokko nun barbaachisu miidiyaa dabarsuudhaaf yookiin immoo sagalee uummata keenyaa ta'uudhaaf. Wanti guddaan waa barachuudha waan isaaf nama barbaachisu yeroo ammaa kana maddeen barnoota baay'eetu jiru. Namni ofii isaatii weebsaayitoota adda addaa chaanaalota adda addaa barbaade yookiin yuutuubiinuma kanallee yookiin immoo warroota akka barumsa baay'ee qaban akka LinkedIn fa'aa yookaan immoo barumsuma bilisaa kan kennan online illee ni jiru. Ani immoo akka carraa ta'e naannoo waan barbaadan baratan keessa waan jiruu fi yeroo baay'ee waan miidiyaa kootiif na gargaara jedhu koorsiiwwan tokko tokko fudhachuudhaan mee erga biyyarraa fagaanne saba keenya kanaaf sagalee ta'uu qabnaa laata. Jedhuudhaan kan ka'edhanii waa tokko waa'ee miidiyaa kanaa itti dadhabaa jira. Kophaa dadhabuun immoo gatiin qabu. Mukti tokko hin aarti moo hin bobaatiree nuun jedhani mammaaksa keenya. Egaa waamicha isinii gochuun as ba'e. Waamichan isinii gochuu as ba'e kun maa inni biyya alaa keessa kan jiru qofaaf. Isa keessaa adda baasee immoo hayyoota Oromoo baratanii biyya kana keessa jiran yoo xinnaate nama 100 waamicha godhan. Miliyoona tokko miti nama 100 waamicha gochuu barbaade. Mee yoo mee haa jennu namootumti PhD holderii taatan yookiin maqaa keessan fuuldura DR yookaan immoo PROF Profeesara, Dooktara, Associate Profeesara maali kana warri qabdan qofti nama 100 ni taatu biyya kana keessa. Xinneesseen jedhe malee isteetii tokko keessa iyyuu nama 100 ta'uu dandeessu. Anu baay'ee walitti galmeessee ture ofuma kootiyyuu. Isinumti kun miidiyaa tokko qabaachuu ni dandeessu. Miidiyaa tokko kan irratti beekumsa keessan waggaa 25, waggaa 30, waggaa 35 teessanii cuunfitanii barattanii mana barumsaa keessatti riisarchii kaampaanii hooggantanii maal hojjettan kanaa utuu duutanii biyya lafaarraa hin badiin beekumsa kana dhalootatti dabarsuudhaaf miidiyaan kun isin barbaachisa. Isinumaan barbaachisa miidiyaan kun. Miidiyaa kana ijaaruudhaaf yookaan miidiyaa kanatti fayyadamuudhaaf ijaarrattanitti fayyadamuudhaaf immoo hamma kanatti waan cimaan isinirraa hin eegamu. Inni jalqabaa sammuu keessan beekumsa uumaan isinii kenne dabalata immoo ifaajjanii mana barumsaa kana 1, 2, 3 taatanii kan ittiin dooktortan yookiin piroofeesara ittiin taatan isa kana ittiin dhaloota dhufutti dabarsuudhaaf miidiyaan dirqama ta'ee argama jechaadha yeroo ammaa kanatti barbaachisummaan miidiyaa. Kanaafuu
Wanti nuti gochuu hin dandeenye hin jiru. Hayyoota hundumaa qabna biyya alaa kana keessa. Walitti leadership tokko jalatti tiimii tokko jalatti dhufuudha maleessa ilaala. Computer scientist qabna of gidduudha yookiin computer engineering warra baratan of gidduudha qaba. Oromoon qaba ala kana keessa guutan. Warri editorialii kana akka gaariitti hojjetan Oromoo qaqaaliin ala kana beekumsa gurguddaa qaban jiru. Warri qonna irratti agriculture irratti yookaan immoo beekumsa biyya Oromiyaa agriculture biyya Oromiyaa kana modernize gochuu danda'an beekumsa biyyatti erguu danda'an warri qonna irratti bobba'an biyya Ameerikaa kana keessa guutuu anuu beeka kunoo Kaalifoorniyaa kana keessa yuunivarsiitii hooggan warri hayyoonni sooshooloojiistii jirtu hayyoonni seenaa jirtu kan seenaa barsiisuu dandeessan hayyoonni IT jirtu kan kompiitara barsiisuu dandeessan ammoo doktoroonni fayyaa jirtu kan fayyaa irratti barumsa kennuu dandeessan. Kun hundumtu beekumsi kun hundumtu golatti walitti qabamee jira jechaadha. Sababii miidiyaa dhabu. Dhugaadha miidiyaa qabna miidiyaa tokko lama lakkaa turre diiyaaspooraa kana keessatti ONN jechaa turre ONN wal fudhatanii biyya galanii immoo ciqileetu irra jira amma ta'e ONN tu tattaafata innumtuu immoo hamma kanatti nama kana Oromoo miliyoona 50 kana wal gahees wannoo gochuu hin danda'u isa birattis waan tokko inni jira harka mootummaa jira waan ta'eef ni ONN jedhan immoo ammoo qilleensa irra waan jiru natti hin fakkaatu saatalaayitii irra waan jiru natti hin fakkaatu sababiin isaa gaazexeessitoota isaa hunda isaa mana hidhaatti naqeera sirni sun kanaaf Oromoon sagalee dhabeera yeroo ammaa kana keessatti Oromoon lixaa dhukkuba amma balaaf amma biyya raasaa jiru kana addunyaa raasaa jiru kana uummanni keenya kibbaa lixaa argataa hin jiru odeeffannoo isaa koronaa waan jedhan akka biyya lafaarra jiru yuun beeku ilmaan namaa kan doggogaa jiru kun miidiyaa dhabe miidiyaa saatalaayitiidhaan itti dubbannu dhabne. Maali yaa Oromoo ala kana jirtanii sammuun dhibbi tokko walitti dhufee miidiyaa kan annam tokkittiin hiyyeettiin ilaa yeroo hin qabne barreessaa katabaa oolee miidiyaa pilaatfoormii akkan barbaadetti taa'ee ofii koo qindeeffadhee ofii kooti jijjiirradhee ofii kooti irratti dubbadhee ofii kooti irratti keessummaa waamee ofii kooti edit godhadhee ofii kooti sirba gashadhee faaruu gashadhee ofii kooti kan barbaade kun xinnoo dhumti kun nam tokkittiin kun dhibba taanee yoo walitti dhufne maal gochuu dandeenya? Nama dhibba tokko yoo taane walitti dhufne maal gochuu dandeenya? Miidiyaan hin barbaachisu. Beekumsa Waaqayyo sii kenne kana fuutee ittiin qileelexuu barbaaddaa? Gaafuma ati duututi biyya alaa kana diiyaaspooraa kana keessaa reeffa dooktara Baluunfaa, piroofeesara Baluunfaa hin godda'amani jenneedhuma reeffa kee yookiin asitti owwaallee yookiin biyyatti gashina kanumaaf dhalatte kanumaafi. Manuma ijaarrachuu fi konkolaataa bitachuu fi kana mannaa maaliif beekumsa isin keessa jirtu haa xinnaattu haa guddattu dhaloota irratti investi gootanii maaliif hin dabartan addunyaa kanarraa? Afran irratti jalqabee durii kaasee gara Waaqayyoo isa jiraatu. Miidiyaan barsiisuuf leenjisuuf barichumatu kana barbaada bara kanatu 21st centurytu beekumsa akkaataa itti oomishan miidiyaa barbaada. Miidiyaan dirqama jechaadha. Dirqama miidiyaan salphaadha immoo gatii guddaa hin barbaadu jedhana miidiyaan. Nama waa itti bunayyuu dhuguu hin qabneedhaaf namni olii gadi kana wacabbaraa oolu kun akka itti namni hojjetaa ture kun waggaa arfan kana ni hin danda'ama. Utuun nama 2 nama 5 argadhee dhuguman isiniin jedha miidiyaa Oromoo doomineet gochuu hin dandeenye. Hin danda'ama salphaadha. Homaa istiidiyoo kireessuu hin barbaachisu mana bituu hin barbaachisu 100 meeqaan dallaa keessa bakkee irra taa'ee tan akkasumatti ilaa baakgiraawundii akka itti tolfadhin istiidiyoo argitanii aayidiyaal istiidiyoo hojjetatanii keessa taa'anii haasa'uu hin danda'ama. Kanan barbaadu kompiitara tokkitti irraa dubbataa jira kompiitara tokkitti atamma ilaaltu kana ilaala kompiitara ishee xinnoo kana ilaa ishee kana maakii kana ishee kana iyyuu kan isin ajaa'ibu hiriyootuma kootu walitti dhuftaniitu as keessa jirtu hiriyoonni walitti dhuftanii kompiitara kana naa bittan ittiin miidiyaa hojjetu jettanii tokkittii kana kanuma miidiyaan istiidiyoonis kanuma keessa jira. Ediishinii gochuudhaaf edit gochuudhaafis kanuma keessa jira. Waan biraa tokko barbaachisu jarana maallaqa miliyoona barbaachisu 50,000 walitti $100,000 funaanuu barbaachisu jarana dhagaa miidiyaan salphaadha.
Maaliif hin hojjennu? Maaliif hin hojjettani? Maaliif saba keenyaa sagalee hin ta'a? Maaliif beekumsa xinnoo qabdan kana maaliif hin dabarsitanii saba keessanii? Maal taatanii jira koo? Maal taatanii Oromoo? Waamichan sii gochaa jira. Miidiyaan nu barbaachisa jarana miidiyaatu nu barbaachisa. Mee ilaala warra habashootaa kana gaafa warri isaat kun galtu isaan immoo 360 jalqaban amma akka malee guddatan akka malee deeman mee ilaalati. Tigraay miidiyaa haawuzii mee ilaali. Kunoo isaan walitti dhufanii waama tokko godhanii guutatanii jalqaban eebbisiisanii. Maal Oromoon maamuga jarana maaliin miidiyaan banattanii Oromoon diyaaspooraa? Maal hayyoonni kun walitti dhuftanii maalii fi koodoo fitiksii wayii barreessitanii boordii hundeessitanii nuun immoo tola isinii hojjenna. Namoota voolentarii godhani Awurooppaa irraa isinii barbaanna, Kanaadaa irra jiru, Awustiraaliyaa irra jiru, Ameerikaa keessa kunoo jirra. Bilisa kan isinii hojjechuu dandeenye. Isin garuu walitti dhuftanii hayyoonni kun dambii bulmaataa barreessitanii boordii ijaartanii of jalatti gaazexeessitoota voolentarii immoo beeksisa baastanii kunoo ani nama tokkoffaadha voolentarii isin gochuudhaaf. Nam beekaa barreeffamaanis maaliinis akka waan tokko jeeqaa oolu garuu utuu tooratti gallee saatilaayitii qabannee namoota keessumsiisuu jalqabne ani sassinii dhiiseetan tooratti galeen waan sana hojjechuu hin dandeenya. Kaffaltii tokko malee hojii hojjechuu dandeenya. Uummata keenyaa sagalee ta'uu dandeenya. Waan gaazexeessaan 10 hojjetu nam tokko ittiin hojjechuu danda'a. Oduu barreeffatee warra voolentarii ta'an immoo dubbisuu kan danda'anitti isinii kennine edit isinii goone, viidiyoo edit isinii goone, oduu edit isinii goone ani kana hunda isinii hojjedha. Hayyoonni garuu kottaa walitti kottaa miidiyaa irratti dubbadhaa kottaa miidiyaa ijaaraa jiran hin ciisinaa. Hayyoonni Oromoo dooktorri kee piroofeesarri kee biyya alaa kana keessa jirtu kunoo Abiy Ahmed gadi ba'ee qillisa sinirraa dha'e bagaan jedhe gaafa sana baay'een keessan CV gadi guurtanii maxxansaa turtanii dhugaadhaa CV keessaniif kabaja guddaan qabaa dhugaadhaa dafqitaniitu hojii oriijinaalii hojjetanii PhD keessan argattanii dooktorummaa keessan argattanii maastariitii keessan argattanii dhuguman isiniin boona hayyoota Oromoo garuu immoo gadda inni baay'ee namni haayiskuulii barachuu isaatiif iyyuu ragaa dhiyeessuu hin dandeenye garuu dooktoroota keenya hunda ikoonomistoota keenya hunda arrabsuusaa baga jedheen viidiyoo waraane. Maaliifan akkas jedhee irra deebi'uu ammas baga isiniin jedhu isin waamicha gochaa jira. Maaliif beektaa? Beekumsa si keessa jiru woo dhaloonnoon argine maaliif sin tuffa ture? Nama wallaalaa ta'u miidiyaarra oola. Atoo beekaan kunoo hin dubbattu miidiyaan qabdu carraan qabdu. Kanaaf maal ta'are namni dippiloomaa baratee yoo sartifikeeta dhiyeessuu hin dandeenye dooktorummaa qabu yoo siin dooktara kana piroofeesaroota kana waan uumne jedhee yoo si tuffate sirriidhaan siin jedha. Kanaaf ani gargaareetani inni kaan biltiginnaadhaa maaloo jechaa ture gaafsan gargaareetan dooktora Abiyyiin dhuguma nuu loltee warra dooktorree kana warra PhD qaban kana bagaan jedhe. Ammas baga. Atoo beekumsa kee, atoo dandeettii kee sabatti himaan jirtu, qoodaa hin jirtu, maaliif sun tuffatu ree biltiginnaan maaliif sun tuffatu ree sun? Miidiyaan qabdan kaa. Uummata keessanii wajjin waliin beektanii baru. Uummata miliyoona 50-60 qabdu garuu piroofeesaroonni, dooktoroonni Oromoo diyaaspooraa keessa jirtan namni sin beeku eenyutu sin beeka sila? Waraqaa tokkotu sin beeka PhD lafaa qabdu, sheelfiirraa qabdu. Yuunivarsiitii barsiisaa jirtu yookiin kaampaanii hoogganaa jirtu maallaqa xixinnoo hin argattu daa'imman keessan hin guddifattu gaafa yeroon keessan ga'e hillim jettanii kimbil jettanii duutu. Si booda rirma taatu kan shee kana immoo nu jalaa fudhattanii deemtu shee kana. Ani waa'ee keessan miti beekumsatti isin keessa jirtu sun isin duukaa du'uu isheetu anaan immoo na waxala. Ani beekumsa amma keessan kan hin qabne waan na keessa jirtu kaan barreessaa kaan dubbachaan of keessaa facaasaa jira. An borganama nutuun kimbil jedheeyyuu ga'ee koo baafadheen jira. Taajabbiin 963 nagaa. Kitaaban barreessa dhiisaati. Isan lafa kana dhiisaati. Maaliif waan qabu waakkanni beekumsa xinnoo lafuu xinnoo qabu kana dubbadhee of keessaa baaseera. Isin garuu wajjin hillim jettanii rirmidhattee sammuu sana nyaachuun ishee. Kanaaf waamicha isinii godha. Maaloo yaa Waaqayyoo nuti si kadhanna si qofatti yaadna
Sima le mal qabna. Kabajaan isinii qaba doktoroota Oromoo, Piroofeesaroota Oromoo, Hayyoota Oromoo, hooggantoota Oromoo, biyya alaa keessa jirtan, diyaaspooraa keessa jirtan, walitti koottaa miidiyaa ijaarra. Miidiyaa ijaarra maaloo? Maaloo beekumsi nu jalaan badiin? Maaloo sabni keenya sagaleen dhabiin? Sabni keenya sagalee dhabee miidhameera. Maaloo afaan garagaraatiin baana, afaan dandeessu, afaan Ingiliziitiin mari'achuu dandeessu, tiimii afur goonee, seetaappii isaa sin gargaaraan asinii hojjeta jarana maaloo? Afaan Amaaraatiin mari'achuu dandeessu, warra afaan Tigree dandeessan afaan Tigreen mari'achuu dandeessu, warra afaan Oromoo dandeessan afaan Oromootiin mari'achuu dandeessu, afaan hunda mari'achuu dandeenya, fiildii hundarratti immoo mari'achuu dandeenya, inni kompiitara barsiisuu dandeessa, inni qonna barsiisuu dandeessa, hundi keenya poolitishaaniin taanu, inni afaan barsiisuu danda'a, daa'imman biyya alaa kana keessa jiran, daa'imman keessan har'a afaan Oromoo dubbachuu hin danda'an, daa'imni Amaaraa garuu daa'imni Tigree garuu afaan Tigree afaan Amaaraa sirriitti dandeessa. Annaannaan jiraadhu kana keessa iddoo koomuniitii adda dhaqitan taajjabee iddoon lixu dhabeera. Ijoolleen Oromoo daa'imman Oromoo afaan Oromoo hin dubbatan afaan Ingilizii malee daa'imni Amaaraa garuu afaan Amaaraa akka warra Finfinneetti haasofti. Daa'imman Tigree immoo akka warra Tigreetti afaan Tigree haasofti. Ijoollee waggaa 8-6-10 kun isa dhugaa kooti. Waan hin sobu miti. Afaan barsiisuu dadhabne miti sinii barsiifna ture silaan. Miidiyaan hin jiru eessattan sii barsiisa. Namicha Piroofeesara Awustiraaliyaa jiru maaliin sii barsiisa? Maalan godha? Utuun tolayyuu tuun si barsiisee maallaqayyuu tuun sirraa fudhachuu dhiisee yeroo koo aarsaa godhee gubee si barsiisee maalirratti hin jiru miidiyaan hoon qabnu. Miidiyaan kanaaf qophaa'ee hoon jiru. Teknooloojii kan danda'u jira eessarratti barsiisu. Waa'ee koronaa kana maaloo kan deelii abdeetii walii kenna miidiyaa biyya alaa kanaa ilaalaa seekendii daqiiqaa 30 gidduutti jijjiirama ta'e kan isteetii isaanii kan siitii isaanii gabaasaa oolu. Kan Itoophiyaa ilaali. Kan Oromoo ilaali waan keessa jiru miidiyaan qabu. Silaa yeroo kana dooktoroonni Oromoo yoo xinnaate meedikaal dooktarii 100 wal qabnaan siin jira. Yoo xinnaate innuu sababiin isaa hayyoonni keenya ofiin ibsanii beektamiti iccita kana sitti hima. Hayyoonni keenya erga dhufee hayyoota baay'een argee hin barbaadu gadi ba'uu Oromootti gadi ba'uu hin barbaadu. Sababa adda addaa qabaachuu danda'a. Garuu immoo dirqamatti siyaasatti waamuu hin qabu ani jedhana. Siyaasatti waamuu hin qabu ani hayyoota kana. Ogummaa isaanii keessaa cuunfannee dhuguu qabna. Ogummaa isaanii keessaa cuunfinee biyyatti erguu qabna. Oromoo miliyoona 50tti yuutuubii keessa kaa'uu qabna. Akka inni bara baraan jiraatu yoo isaan du'anii owwaalaman illee akka beekumsichi jiraatu hin barbaada ani kanan barbaada dheebuu kootu kana laakan. Alee galgala kan maasii namni rafeera kan qixxeera darbeera. Yeroo nama taa'ee wacabbaraa jiru kana. Isarraa hafees ganaan taa'ee barreessa. Waanan barreessuuf waanan dubbadhutti waanan waraabutti namni tokko guyyaa tokko $1 tokko naa kenneen beeku. Namarraas hin barbaanne. Garuu dirqama namummaan qaba. Hiriyaan koo dirreetti wareegamaa jira. Hiriyaan koo wareegamaas tureera. Ani immoo ergan carraa jiraachuu argadheen maaliifan saba koo warraafeef sagaleen ta'u waanan danda'u maaliif hin godhu. Waanan danda'utu kanaam akka ammaatti akka humna ammaatti humna biraatiin Oromoo gargaaruun dadhabe isa kanaan garuu gargaaruu hin danda'a. Kennaan akkasitti immoo nuti kennaa Oromooti jedhan. Kennaa Waaqayyo Oromoodhaaf kenniran. Selfishii miti of hin jaallanne akkas taana hin jenne. Oromoo jaallanne Oromoof hojjenna jenne. Walitti kottaa hayyoonni Oromoo. Walitti kottaa miidiyaa ijaarra. Miidiyaa ijaara. Miidiyaa kanaaf sirna addunyaawaa ta'e akkuma warra BBC, CNN, Al Jazeera sirna jabaa tokko ijaara. Barreessaa seera baay'iloo barreessaa. Barreessaati rijister godhaa. Warri waraqaa biyya kanaa qabdan warri lammii taatan nuyi lammii miti. Waraqaa biyya kanaallee hin qabnu nuyi baqattoota aan akka kootu. Warri lammii taatan warri green card qabdan galmeessisaa biyya Ameerikaa kana keessatti akka non-profit organizationii tokkootti warri Awurooppaa galmeessisaa warri Kanaadaa galmeessisaa lammiin biyya kana keessa waggaa 20-30 jiraatan galmeessisaa biyya kanatti akka non-profit organizationiitti miidiyaa guddaa tokko hundeessaa. Nummoo voluntarii warra ta'an siniinan asinii barbaanna warra hojii hojjetan ana dabalatee jechaadha. Maaliif hin hojjennu? Ilaamee jira. Ilaamee saatelaayitis yoo ta'e saatalaayitiin hamman quba qabutti ji'atti $12,000 yeru yoo Finfinnee ta'e immoo yoo achiin bitama ta'e immoo rakasa yoo walitti dhufanii iyyuu bitachuun hin danda'amaa odeeffannoo isaa qorachaa tureera. Tole
doolaara miliyoona 10 haa ta'u 12 haa ta'u utuun uumamee biyya Oromiyaa ala kan jiru Oromoon miliyoona 1 ijaarree warri IT nu gargaaranii daataa beezii namoota reejistar nu godhanii automaatik peementii nu godhanii ji'atti doolaara tokko utuu nu buusanii doolaara tokko ji'atti utuu buune miidiyaa satalaayitii miidiyaa guddaa kan akka CNN Al Jazeera tokko ijaaruudha. Ji'atti meeqa? Doolaara miliyoona 1 miti. Ji'atti immoo doolaara 10,000 miti satalaayitiin. Naawwataa jirtuu humna qabnu beennaayi. Kun ijaarsa barbaada ijaaruudhuma malee kun salphaadha. Doolaara tokko ani hin qabu hin jedhu miti. Doolaara tokko sana amma nan danda'a jechaadha. Inni akka kooyyuu hin danda'a. Inni barataan hin danda'a. Daa'imni hin kaffalti. Abbaarraa fuutee. Ji'atti doolaara tokko. Inni galee miidiyaa guddaa ijaaruu dandeenya. Miidiyaa addunyaa kana raasu ijaaruu dandeenya. Miidiyaa afaan hedduun afaan Arabaa, afaan Sumaalee, afaan Oromoo, afaan Suwaal. Oromoon afaan baay'ee danda'an kan Somaaliyaa keessa ture, kan Keeniyaa keessa ture, afaan Suwaalii danda'a. Afaan Suwaaliitiin miidiyaa afaan 20 hojjetu ijaaruu hin dandeenya. Humna kanaa qabna. Ishee akka loomitti 100 nama 100 taphaati. Sammuu walitti dhufuu dadhabe. Oromootu gargar baqate, wal baqate. Oromootu jarana ilaalcha adda addaa jalatti baqate. Utuu garuu hayyootumti Oromoo warri ani amma doktoroome, piroofeesaroome jedhamu kun walitti dhufanii dambii bulmaataa jabaa tokko ijaaranii sirna sana immoo galmeessanii seeraan achi jalatti akka dambii kanaatti bulta gaazexeessaan, akka dambii kanaatti bulta boordiin, akka dambii kanaatti maaloon jedhanii utuu nu ijaarani. Seenaa qabsoo Oromoos hin jijjiirra, seenaa hiyyuma Oromoos hin jijjiirra, seenaa himaammata barnoota biyya Itoophiyaa hin jijjiirra onlaayinii saatalaayitii barsiisa. Piroofeesaroonni waan adda addaa teknooloojii adda addaa imerji goona silaa waan guddaa iyyuu goona ture. Egaa amma kana erga hafuura baafadhe dhumarratti biyya keessa kan jirtan dhukkuba balaafamaa kana warri amantii nan hubadhaa waamicha gochaa jirtu, waamicha kadhannaa, waamicha soomanii kadhachuu. Warri kaan immoo eekkamsa rabbii yookiin eekkamsa waaqaati jettaniis waan hojjechaas hin jirtu. Sanas ta'e kana dhukkubichi biyya kana raasaa jira. Biyya addunyaa kamiifuu gadi hin jenne yookiin sodaanne biyya nama keessa jiraadhu kanatu karaarra gadi baheetan guyyaa akka yeroo biyya keessaa ijoolleen qeerroo karaa cuftuu beektu karaa cufanii gabaan cufamu duwwaa akkas ta'eetani dhukkubattiin kun vaayirasittiin kun biyya chaayinaatii utaalte dhuftee uummata miliyoona 350 oli biyyi kun miliyoona 350 oli. Uummata kana jijjimu goote lafa jiranitti lafa tidhattu namni meetirii 6 walirraa siqaa deemaa jedhame. Seera ka biyya kun biyya seera qabdu waan ta'eef dhukkubni sun akka tokkotti hin dabarre godhu warri biyya kanaa jiran. Oromoono maal keessa jira? Miidiyaan qabu karaa kam dhagaa? Atoo miidiyaan ijaartuu fi atoo waan addunyaarra deemaa jiru daftee qaqqabsiisuudhaaf saatalaayitii hin qabdu biyya alaa kana keessa jirta. Hin jiraattan waan biraarra jirta. Maala goonugaa namana maala goonuu hundumaafuu kanarra isinitti dheeressu baay'ee ulfaadhaa fayyaa ta'aa jecha koo keessatti yooni dogoggoree isin dallansiiseera ta'e naa dhiisaa. Abiddina keessatti qabate kuni hunduma keessan keessatti haa qabatu. Abiddi hinaaffaa Oromummaa kuni hunduma keessan keessatti haa qabatu isin jedha. Kanumaan isinii kadhadha. Haal tokko akka paasteris waan na godhuu fi akka paasterii tokkotti kanan isinii kadhadhu abiddina keessatti qabate kuni isin keessatti illee haa qabatu. Hinaaffaan saba kanaan waa guggubu isiniin jedha. Ulfaadhaa fayyaa ta'aa yaa Oromoo lafa jirtanitti gaa jaalala guddaan isinii qabaa. Nagaan Waaqayyoo isiniif ta'u. Ulfaadhaa nagaatti.
gammaddu du'a namootatti lubbuu nama tokko ilaaltu qoosatti dhiigni qulqullaan kunoo sitti oliyaa menga anuun jedhi maalo abbaa kiyyaa du'a gar malee kana maalo nurraa kaasi gadda keenya hambisi mana abbootii keenya du'aatti nafine nutti hin caallisine du'a gar malee kana maalo nurraa kaasi gadda keenya hambisi mana abbootii keenya du'aatti nafine nutti hin caallisine